هي صدقت نيسا ما شاء الله سرها وريدي رمو قالت بكا كذا مدينتن شو اللي كانوا راس كده إبسي شعب بشاندوغي نتيسي في عنا بشاندوغا أوباسا وري سايبون نزا بشان أوباسا دا أوكي أدبين كي يجاكم بيكا وتي سوراتية سورة شقوتي يوكين كويني ماكي بانارا قدران كبدي أتدورا ديمتا أيه أدبين كيا بانارا قدران سورة كي يهين وجتشيستا أتدورا كبدي ديمتا سايبوني كيمو سورات اللي كأكنا هجتاني سيدوبا ديماني كيريرا باتن جاتشو أو أما سر ديبيتن سيغافة دا السلام عليكم يا أدير بقى أنا سويتو هسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تلنا سدي قونا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام لقا كبدو الحمد لله نجازل النجا ما شاء الله بريد أدبي يدا جيسين ورا سيدي بيأكلنا من هندي سايبون خيتلين أجوت أيه thank you so much أكان أجعله كنا كده بناري قدران سورة كيا هجسيسته dura deemte jechuudha qabattee saayibboonni keemmoo suuraa waraqaa xixiqqoo qoodhaan akkana hojjetanii qabanii si duuba deemanii jaalalli injifataadha gizee ateettu injifataadha siin jaan viidiyoo akkasii hojjettee booru poost goota feesbuukaa fi tiktookii irratti jechuudha adabbiin kiyya kana kan keetilleen dhageen ture yaa faamiliin isaa dhageessu hime yaa adabbiin kenna sanuma soddaa aslii ummu seenaa akkasuma seenaa waanuu fi Hairo keessatti guyyaa borii akka hiriira qabdan osoo isaan hin dhumanne lafa jala isinitti himuu barbaada. So guys, yaattiin jaarsarra aanuun akkasuma beeka. Let's go. Okay. Amma seenuuf deemna. Akka hin miliquun hin ta'u. Eeshi. Abaddan miliquun hin ta'u irra deddeebi'a. Ayyee maakisha asumaanuu Borakka nu dhukkubu isinitti himuu barbaanna beeka. Maaliif dhukkubsattan? Adabbiin kiyyoon si moo'e maaliif dhukkubsattan? Anillee na dhukkube yoo dhukkubsatte. Hayi. Tapha booda ammaa miti. Tapha booda maaltu si dhukkuba? Quba qabaadhaaf akkasumatti. Numaa ajaa'iba akka dhukkubni kee numaa si himee si dhukkubaa'u ajaa'iba qabda akka. Hin beekamu siin jedhee bar. Si qofaa dhukkubsata moo saayibboota kee olii dhukkubsatta? Hunduma keenya lafuma ol nuti guyyaa borii. Ay, waan akkanaan jiru. Amma seenuuf deemna. Ibsishaa. Carraa gaarii siif hawwaa tapha booda wal beeyna ammaas hin beeku nagaatti. Carraa gaarii maal? Nagaatti sin beeku nan beektu ibsishaa. Qabi. Ood. Nooma farxat, nooma faaxat. Dubbanni afaan Amaariffaan. Yaa ibsishaa. Ibsishaa. Abeet. Bannaan xiqqoo si mo'uutti hin jira bakka mo'umte. Rakkoon hin jiru. Winner, Rocky, winner. Sabira amma dhumate kun. Maasha Allah. Wallahi hundi keessa una galatooma. Anamma okay akkami gaa dabbii kiyya. Yaa adabbii kee fudhannaa. Waan biraa osoo hin taane moohuun kee anas hedduu akkanatti wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu gammadeera. Baga mootee diina baay'ee qabda. Diina hedduu qabda nama itti gammadu. So sababa kanaaf wallahi baga mootee ammallee. Thank you, lubbuu kiyya. Ati ganaa geema guddaa qabdaa mi duba? Akka Itoophiyaatti sadarkaa kan qabu jechuufis sana tooppiirra hin jira shi? Abshir nuna ga'u san inshallah. Tooppiirra hin jira gisanan. Gaafa sallah rakkoon hin jiru kan sanii tooppiirraa. Dhugaa rabbi. Okay, amma adabbii kiyya akkami duba baanaara
akkamitti tolfamee waa'ee baanaara tolchurraa waa'ee saayibrita kan kee nama meeqaatu gabbahaa nama 5 immoo nama 10 mee dubbadhu faamilii wallaahi hundi keessan obsaa eebbisaa hunda keessa yaamin danda'u garuu hedduu naa galatooma. Galatooma faamilii hundumti keessa. Jecha isiniif qabu gaayis faamilii naa galateeffadha akkasuma immoo faamilii tiyya damiinallee hunda isaaniitu tooloo naaf godha. Amartii hundumaa maqaan bakka maqaa isin yaa'u hin agarree wallaahi womasii iyyuu bicha argaa ture. So galatooma wallaahi faamilii hundumti keessanii waroo tiyya galatooma. Asii achillee nu galatooma ulfaadhaa isin jedha. Thank you so much. Akush. Piro, thank you so much. Galatoma hundi keessan wallahi thank you. Jecha isiniif qabu. Geemni kun geema jaalalaati just waanuma guyyaa tokko keessatti kaanee guxamay jennee as dhufne yaa'u jaalala nuuf qabdanillee nu garsiistanii jirtanii geema guyyaa takkaan yaaddamee fakkaatu waan nama baatii meeqa beellamatee fakkaata kun jaalala nuuf qabdanii hedduu isin jaalannaa hedduullee isin kabajna jechuudha. Maal jetta? Yaa'u bakka chooka. Waan moontee jirtu gama gastii hiyyaa kottaagaa. Hayyeeti chooka. Kai, hin fixannee. Maal? Kottaa gastii hiyyarratti. Hayyees hin jedhee. Naa wallistaa. Shagoyyi naa taphattaa waa hedduu si ajajaarra. Hayyeen nu bara qoon hin jiru.